namoota ofitti amanamummaa hin qabne gaafa jennu qabatama walla fajjiru irraa barumsa keenya kan dabarsaa ture. Namoonni ofitti amanamummaa hin qabne miidhaan isaanirra ga'u guddaa fi guddaadha. Tokkoffaa ofii isaaniitti akka miidhamuu danda'an beekanii, isatti aansee firoottan isaanii akka miidhamuu danda'an beekanii, hiriyoonni isaanii akka miidhamuu danda'an beekame, akka hawaasni miidhamuu danda'u beekanii. Ofitti amanamummaa qabaachuun jireenya keessatti waa hundaa gahee guddaa kan qabudha jechuudha jireenya ilma namaa keessatti. Namni ofitti amanamummaa hin qabne addunyaa kanarrattis ni salphata jechuudha. Dhaaba namni hin qabne, namni of hin taane, namni of hin jaalanne jechuudha. Namni yeroo isaa hin jaalanne jechuudha. Of jaalachuutu waa baay'ee keessa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jichana RCT takkaatu jira. Shaan jedhee dhufeerraan tana akka malee yaareechuudha. Kanaaf viidiyoo kana wajji haga dhumaatti tura laayikii gochuudhaan jalqabaasanii jira. Yeroo baay'ee barumsa jaalalaa barsiisuudhaan beekama. Ani hanniin jechuudha. Yoo barsiisuu hawaasa keenya keessa waan jiru bicha gabbaasee barsiisaa ture. Soo kabajamtoota kiyya mucaan kun mucaa Oromooti. Mucaa xiqqaa lafaa dhufaa jiru. Asirratti ta'ofiitifuu osoo hidhaa jiru salphatuu isaa caalii maaltu nama gaddisiisa. Soo asirratti dhaamsa guddaa fi barumsa xiqqoo fi gabaabduu viidiyoo isin qabadhee dhufe jechuudha. Tokkoffaa irratti sumee wajjin haasa'aa turre jechuudha. Gara keessatiin. Pichara isii hangaaf tokko story godhadhee fi waan isin ajaa'ibu maaliif micootana gaafa hojii haasofte Oromummaa isii bicha si jaalachisa jechuudha. Akka ati jaalattu si taasisa jechuudha. Mucaan kun kadogongori Oromummaa isiitiin jedheetu amanaan. Isin maal jettanii akka amantan isiintu beeka jechuudha. Isarraa afee Oromummaan isii namas bitu jaalalli jidduu kana kan jiru jechuudha. Kan jaalalaan bituu dandeettu yaaduu dandeettanii. Isarraa kaat ajaa'iboo Arsii intala Beeruutiin jirtu mucaa xiqqoo bareedduu isaa fakkaattu jechuudha. Mucaa kana fakkaattu san dura jaalatee ture mucaan kun. Mucoo sanis waliin haasa'aa turre. Facebook kiyya duraaniitiin amma saadii kee jala jirtu waliin haasofna jechuudha. Ajaa'iboo Arsii. Micayyoo sun micayyoo normaanii ofitti amanamummaa qabdu uftaatee jiraatu. Hojiisis uftaatee hojjetatu. Biyya kana keessatti uftaatee jiraatu ture jechuudha hiriyaan isii kan duraa sun. Hiriyaa isii sanii addaan baastee suuraa intala gandaa, intala Tigiree fiddee itti ergiteetu jaalalaan halkanii guyyaa saqayyaatee mucaa onnee keessa seentee jechuudha. Isoo kee osoo dhugaa jaallatte aniin jedhu akkamittuu yeroon aarsaa gootu sun isii garaa eenyaan yeroon daayimandiidha. Yeroon warqiidha afaan Oromootiin akka jedhanii tokko isoba. Yeroon warqiidhumaayyuu caala yeroon waan itti fakkaatu hin qabu. Warqii mallaqaadhaan bitatta. Yeroo si darbee garuu bitachuu hin dandeettu. Maaliif yeroo isaan hunda isa wajjin dabarsite jireenya sobaa. Shamarran akkana yaadda. Shamarran sammuu keessan qulfii ta'e qulfii sammuu keessanii banaa. Eenyummaa keessanii namatti dhiyaadha. Eenyummaa keessanii nama jaaladha. Yeroo keessan waan takkaaniyyuu hin qixxeessina. An akka mataa kootti maasenjara hin fayyadamu. Maasenjara hin fayyadamu jechuudha. Sababni isaas waan hin fayyadamneef wanta si hin fayyadne bichaatu achirra jira. Waanuma argan chaati si godha, waanuma argan viidiyoo argan si erga yoo ati jalaan dubbanne si arrabsuu dura si jira. Kanaaf hin fayyadamu maasenjara jechuudha. Mucaa fi mucayyoon tun maasenjara sanidha wal jala jiraa turan jechuudha. Akkamittuu shamara takka yeroon isii garaa isii nyaan maaliif moonyii taatan qubee jenereeshinii ammaa kana keessatti akkamitti mataan keessan qullaa ta'a. Akkamittuyyuu jireenya sobaa yeroo jireenya sobaatiif jecha rabbii keessa dhabdee yeroo keessa addunyaa sana irratti dhabda yaa obboleeyyantii jechuudha. Warroonni cillamaa akkanaa keessa jirtanii sammuu keessan qulfii ta'e qulfii bana. Uf jaaladha haagi qabdanii fukkattuu daaraa fakkaate naan taate baraa shikurii eenyummaa keetii of jaaladhu. Mana aayina gizii tokko dhugaara bijoolleen Oromoo tokko amala akkanaa qaban xarra jedhan addunyaa irra sudhumanis garana nyaatan. Sababi isaas maaf hin jaalanne.
tokkofa uumaa keeti wallolta rabbii maqaasa 99 wallolta jechuudha. Maaliif wallolta inni si uumee jira eenyummaa kee awwaalte eenyummaa biraa maaf leellista maaf nama biraatiin jiraata abjuu nama biraa maaf jiraata maaf yeroo keetti hin fayyadamne yeroo qabdu ati yeroo kan keessanitti hojii hojjetatu hin qabdu jireenya dhugaa kan kee dhugoomsitee jiraattu maatii kee nagaan gaafattu haga yeroo kee jabaaf kennitu haga yeroo addunyaa kanarratti yeroo warqiin hin madaalamne dhabdeetu jireenya abjuu jireenya kijibaa ati intala muslima salaam alaykum anjeti yeroo naa dawil intalli sun jechuudha sagilee si bichaadhaan way salaam alaykutti intala nabii keenya sallallahu alayhi wasallam irratti salawaata buustu turti afaan isiitiin jechuudha garuu intala muslimaa taate waan akkanaa hojjechuun rabbii isii uume wal isii lolchiisaa jechuudha tokko farratti addunyaa kana irratti garuu eenyu jettee seexaana moo ati eenyudha ani dhaamsi har'a qabu shamarraniidhaaf jechuudha shamarran teenna dhufta of jaaladha waa hunda caalii of jaaladha yeroo ofiif kenna ofii keessanii rabbii isin uumetti gammada jiraadha rabbi nagaadhuma si uumee jennaan biyya ormaa deemtee dalagacheetu jiraachaa jirta miti it's okay maariif rabbi akkasitti bareechisee si uume san ingalateeffatini qaanfatta maaliif qaanfatta rabbi shanan harka shanan quba shanan siif kenne akka hojjetattee of jijjiiruu dandeetu rabbi carraa siif kenneetu gara biyya ormaatti imaltee jechuudha obboleetti okay garuu rabbii uumaa akkas bareechisiif kenne san dagatte maaliif ummata qaanfachiisa maaliif muca kichuu lafa dhufan qaanfachiisa kan ajaa'ibe kanaadha asirratti wanni ani dhaamsaa qabu obboloota jechuudha shamarran of jaaladha yeroo ofii keessanii kenna dursa ofii keessanii of jaaladha si qaxxilachi booda nama jaaladha isobinaan ofii oliin nama jaaladha hin jedhina ani of jaaladha dursa ofiin jaaladha dursa of jaaladheetu erga sanii ka'ee nama biraa jaaladha karaas mini belxaal jedhamar of maaltu caala ishi biyya ormaa deemee dalagadhee maal jedhee jireenya firii ta'e ofii kiyya akka jireenya dukkanaa hin jiran ifatti of baasee gammachuu kiyya guutuudhaaf miti kanaaf miti kan carraan biyya ormaa na mudate maaliif eenyummaa koo dhoksare maaliif eenyummaa koo dhoksa keessumaayyuu jaalala irratti ofitti amanamummaa hin qabdan taanaan wallaahi galme siniin ta'u eenyummaa biraa nama biraa fakkaata jeeta taanaan jaalalli sun galma siif hin galu dhaggeeffadhu jaalalli galma kan ga'u dhugaa bicha gaaf dubbatteedha jechuudha takka osoo hin dhoksin wasaka hoo qabaattee asii wasakni kiyyaakisi waan qabdu takka osoo hin himbisin gaafa itti himte qofaadha kan jaalalli dhugaa burqisiisuu dandeettu waa takka sobde taanaan lapheen isaa cabee taanaan jaalalli ati soojjiin cabbe mageessite sun kisaaraa ta'ee karaa irratti hafee jira keessumaayyuu nama biraa fakkaachuu ati ofii keetiif akkas ta'uu kamitti dadhabde miskiin miti baraati biyya hin jirtu biyya alaa jirta carraa biyya alaa kan siilaafte rabbiidha rabbi garuu maasiin jedhe sitti dallana gaafa takkisuu jirtu intala islaamaa taate saniifu intala nabii keenya sallallahu alaihi wasallam irratti salawaata buustaati yaa warra adda shamarran akkasii kanaan isiniin jaa hordoftoota kiyya baay'ee kaan aaree gandummaadha mucaan biyya keeti akkas jettanii garas nan galchina eenyumarraa kan ga'uudha kuni shamarran akkasii keessa jirtan keessaa bahuu qabdan fitsama isiniin jedha hordoftoota kiyya baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja adda baduu keenya naan beekaa naan dhufaa waa baay'ee hojii baay'ee hojjetamaati jira waan baay'eedha shaashambaa hojii jechuudhaaf deemna waa'ee galiinsa kiyyaa irrattis viidiyoo isin hojjetamee jira gadi isin dhiisa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha yeroo gaarii qabaadhaa